Yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo karaa feesbuukiitiin kalee viidiyoo hojjedhe ture. Viidiyoo sun karaa yuutuubiitiin gad hin dhiisne. Kalee wanni ani irra haasa'ee haala qabatamaa Itoophiyaan keessa jirtu mata dureelee gurguddoo oduu akkasumallee marii biyyaalessaa Itoophiyaan mari'achaa jirtu ka jedhu wal qabatee waan tokko lama dubbadhee ture. Viidiyoon sun karaa yuutuubiitiin waan hin darbinii fi amma immoo gabaabsee waan kalee irra dubbadhee yookaan irra haasa'e suni karaa yuutuubiitiin gad dhiisuuf deema. Kanaan wal qabatee mata dureelee oduulee gurguddoo gurri sin buusa. Suni duuba immoo marii biyyaalessaa waan jedhu marii biyyaalessaatti wal qabatee wanni guddaan dubbatamaa ture ajandaalee dhiyaatan keessa dhimma abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabdu yookaan ammoo Finfinneen maal ta'uu qabdi bulchiinsi Finfinnee caasaa gosa kamii qabaachuu qaba ka jedhu mata duree marii mata duree falmii guddaa tahee suni wal qabatee waan dabarfame yookaan waan jedhametu jira suni irraa dubbadha. Suniin alattuu Itoophiyaa keessattuu maaltu deemaa jira waan jedhu oduu tokko lama mee gurri isin haa buusuti. Oduun jalqabaa Itoophiyaa keessatti wanni deemaa jiru naannoo Tigraay keessatti kalee akka dubbadhetti mootummaa Abiy Ahmediitii fi TPLF qaama naannoo Tigraay bulcha jedhu jidduutti waraanii yookaan ammoo walitti bu'iinsi akka geggeeffamaa jiru dubbatama. Waraanii kun yookaan ammoo walitti bu'iinsi kun daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti kan argamtu Shereriina bakka jedhamtutti jalqabe raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kan mootummaan Abiy Ahmed hoogganu humna Hiwwahaati achi dhufee lafa sunitti gurmaahee babal'achuuf deeme ofirra dhahee duuba deebisee waan jedhamullee dubbatama. Kasaaraa guddoo dhaqqabsine karaa mootummaatiin waan jedhamullee akka dubbatame diroonillee mootummaan akka itti fayyadame warri Tigraayillee ammoo humna mootummaa biyya faffacaasne miinillee waan jedhanii akka dubbatanii addeessa ture. Karaa mootummaa Tigraayitiin ibsi kennamee ture. Karaa mootummaa Abiy Ahmediitiin ammoo ibsi waan tokko hin kennamne deeggartoota karaa miidiyaa hawaasaatiin yookaan warra hoggansa naannoo Tigraay keessa durii turanii kan ammaan tana biyya wajjin jiraniin karaa miidiyaa hawaasaatiin waan jedhan malee mootummaan Abiy Ahmed haga ammaan tana waan Tigraay deemaa jiru kan wamaallee hin jedhu hin dubbatullee hin mirkaneessullee hin dhaaressullee tarkaanfii fudhadhee tarkaanfii fudhannillee hin jedhu strategic ambivalence waan jedhamtu fakkaata kun imaammata Israa'elii biyya jiddu galeessa baha yookaan ammoo baha jiddu galeessa irratti tarkaanfii fudhatu yeroo hedduu hin dhaaressitullee hin dhugoomsitullee waan gosuniitiin wal fakkaata. Suniin alattuu Andertaatti saniin alattuu ammoo daangaa Afarii daangaa naannoo Amaaraa karaa Qobboottu Meqaleellee keessatti mootummaan Abiy Ahmedii dirooniin haleellaa geggeesse akka jiruttu dubbatama. Haleellaan Meqalee keessatti godheen gaddafa geggeeffame ummata nagayaa fixee jechuudhaan warri Hiwwahaatii sagalee ol qabatanii lallabaa dubbachaa akka turanii mootummaan Abiy Ahmedii kanallee wal qabatee haga ammaan tana waan tokkollee hin jenne garuu manneen jireenyaa sanillee ganda naannoo sanii keessa boombii waan buusee fi mootummaan hoggansa TPLF irratti xiyyeeffachuuf hin oolu wanni jedhamelleen dubbatamee ture. Warri Tigraay ammoo wanni kun dhara ummata nagayaatti miidhame waan jedhu karaa miidiyaa warraatiin dhiyeessa turan. Kanaan dura warri TPLF kan naannoo Tigraay bulchaa jiru bulchiinsa waliigaltee Pretooriyaa ka Afrikaa kibbattuu geggeeffamanii mootummaan Abiy Ahmedii warri muudee Geetaachoo Raddaatii fi akkasumas Waddi Waradee yookaan ammoo Jeneraal Taddasee Waradee lachuu aangoo irraa buusanii warri aangoo qabatee mootummaa Abiy Ahmedii wajjin mari'achuun hin jiru. Amma booda sirna mootummaa Abiy Ahmedii awwaalla jedhanii dhaadachaa turanii warri jenosaayidii kanaan dura raawwate yookaan ammoo ammallee jenosaayidii biraa godhuu fi qophaawaa jiru waliin mari'achuu araarii hin jiru. Warra kaniin awwaallaa waan jedhu dubbatanii dhaadachaa turanii uummatallee walitti qabanii uummata waraanaa fi qopheessaa ijoolleellee waraana gara waraanatti geessaa akka turanii wanni akkasii bal'inaan dubbatamaa ture. Hin mari'annu hin araaramnu jechuudhaanii karaa miidiyaatiin karaa deeggartoota irraatiin akka malee akka dubbachaa turanii dhagahamaa ture. Kanaan wal qabatee gamtaa Tsimdoo jedhamu faannollee kan of keessa qabu haga tokkotti waraan bilisummaa Oromoo ollaa Jalmarroo of keessa qabaa jedhanii jiranii garuu warri Jalmarroo gammaa waan kana irratti addaan baasuun isaan dubbatan hin jiranii. TPLF fi Jalmarroo jidduutti humni isaa jidduutti waraana Tigraay ka bara 2000 fi diddamaan 2022 geggeeffame keessattuu gamtaa akka uummatanii gabaasne turre yeroo sanitti
ammaan tanatti ammoo gamtaa cimdoo kan keessa jirammoo hin jiranii yookaan gamtaan cimdoo kun gamtaa durii sanumatti itti fufemoo waan jedhullee waan isaan gabbaanii dubbatanii akka hin jirrattuu jira. Garuu warri TPLF keessa jiranii ABO'n keessa jirti jaalmarroon fatii keessa jiranii waan jedhanii dubbachaa jiranii. Kanaan wal qabatee warri Amaaralleen gariin isaanii akka dubbii himaanii faannoo Asrees Maaree jedhutti haleella dhiyoo kana naannoo gara godina Wallaggaa keessattuu geggeeffame Wallagga Bahaa keessattuu geggeeffame qindoominaan goone waan jedhu dubbatee jira. Wallagga Baatee Horroo Guduruu keessatti geggeeffame uummata nagaa hedduu miidhee qindoominaan goone waan jedhu dubbatanii jiranii waan gosa sunitti jira jechuudha. Kanaafuu warri TPLF araara hin barbaannu cimdoo guruppii jedhu yookaan ammoo cimdii yookaan qindoomina yookaan gamtaa yookaan tokkummaa waan jedhu uumne jirra. Warra miidhamtoota sabaaf sablammootaa fi garee adda addaa ka Itoophiyaa wajjin ka Gumuzii keessa jira, ka Beenishaangulii, ka Gaambeellaa keessa jira, ka Ogaadenilleen keessa jira, ka Oromoolleen keessa jira, ka Tigree, ka Amaaraa, warra cunqurfamoo biraa, ka Qimantilleen keessa jira walittuu qabnee mootummaa biyyi limsu malee mootummaa biyyi boolla kaa'u malee hin mari'annu maaliidhanii akka malee dhaadachaa turani. Amma immoo mootummaan Abiy Ahmedii haleellaa diroonii bakka adda addaatu geggeessaa ture. Haleellaan diroonii kun teessoo yookaan kuusaa meeshaa waraanaa irrattu akka ta'uu danda'u meeshaa waraanaa Misrii fi meeshaa waraanaa Eertiraa warraa kennite irrattu xiyyeeffachuu akka danda'utti dubbatama. Amma ibsi baasee jira. Hewwahaat karaa mootummaatiin mootummaa Tigraayitiin jechuu kiyya marii fi qophoofne jirra. Hawaasi addunyaa taa'ee ilaaluu hin qabu. Mariitti nu deebisuu qaba waan jedhu dubbatanii jirani. Yoo ammoo kan mariin hin jirtaane gara waraanatti galuu fi dirqamna mootummaan Abiy Ahmedii waraana irratti labsee jira. Waan jedhu waan gosuni akkasittuu dubbatanii jechuudha. Ka Tigraahii karaa sunitti jira. Mariin geggeeffamuu danda'a yookaan ammoo jaaroleen araaraa akka jidduu seentu gaafatanii jirani. Kanaan walitti qabatee hoogganaanii Nigeeriyaa pirezidaantii Nigeeriyaa duraanii ka araaraa Afrikaa kibbaa hoogganee Olusegun Obasanjoo Finfinnee akka jirutti dubbatama. Warra Tigraayitiin wal arguu danda'a yookaan Finfinnee dhufanii dubbisan yookaan Meqalee deemuu danda'ama jedhamee jira. Pirezidaantiin keenya duraanii Uhuru Kenyaataalleen Finfinnee jira. Innilleen pirezidaantiin keenya kan ammaan tanaa Wiiliyaam Ruttoo muudee jira akka waan araaraa yookaan jaarsummaa keessa seenu. Innillee warra Tigraayitiin Finfinnee wal arguu danda'a yookaan Meqalee deemuu danda'ama jedhamee dubbatamaa jira. Warra Tigraay araara hin feenu jedhanii dhaadachaa turani yookaan ammoo dubbachaa turani. Amma immoo gara araaraatti waan dhufan fakkaata. Haleellaan dirooniitii fi akkasumas wantoonni tokko tokko kan ammaan tan mul'achaa jirani. Uummanni naannoo Tigraay waraana hin fedhu. Uummanni Tigraay lolifatee jira. Ijoolleen humnaan gara waraanaa geessanillee baqachaa jirani. Akka durii sun hooggansillee tokkummaa hin qabu qoqqoodamanii jirani. Deeggarsi Eertiraalleen cimaa ta'uu hin danda'u. Ka Suudaan ammoo isiin akka ofiituu fi gatantaraa karkaraa jirti. Misriilleen tana rakkoo qabdi. Kanaafuu waraana seenuu hin qabnu warra jedhuudhaan jirani. Waraana nu baasa warra jedhuudhaan jirani. Waan gosa kanatu deemaa jira. Duumansi waraana garuu akkama jira. Araari kun yoo laf qabatee nagaan bu'e akka malee gaarii. Kanaan wal qabatee Jawaar Mohammad mootummaan warra Tigraahii wajjin TPLF wajjin wal dubbachaa jira waan jedhu dubbata ture karaa miidiyaa tokkootiin miidiyaa Riwoot jedhamu irratti dubbata ture. Jawaar Mohammad waan inni dubbate kun akkami jennaan mootummaa fi TPLF jidduutti haasawattu jira. Haasaan kun jechuun bifa adda addaatiin geggeeffamaa jira. Kan inni jedhu suni warri Tigraahii keessattuu miidiyaan isaanii kan akka Zaaraa miidiyaa neetwoorkii kan Istaaliin Gabrasillaasee baay'ee balaaleffatee jira. Tigraahii qofattu mootummaa biyyiitiin hin mari'atu. TPLF qofattu hin mari'atu. Gamtaa cimdoo jedhamu kan ijaarame suni diiguu fi Jawaar kaayoo sun qabaa jechuudhaani akka malee dallalanii dubbachaa turani. Amma wanni duratti dubbanne suni araaraaf yaamicha TPLFin dhiyeessinu mataan isaa jechuun araaraaf fedhii akka qophiillee ta'uu danda'anii yookaan fedhii akka qabanii waan mul'isu dubbiin Jawaar jetsulleen akka tokkotti dhuga ta'uu ka dandeetu ta'uutu akeeka jechuudha. Karaa suniin karaan Tigraay akka malee wanni jiru kana. Gara biraatiin ammoo sodaan waraana akka malee jira. Ayyaanii Ashandaa sila har'a booriitu kabajama. Ayyaanii kulleen isteediyeemii Meqaleettu sila kabajamuuf ture garuu sababa waraanaa kanarraa kan ka'e sodaa waraanaa sodaa haleellaa diroon irraa kan ka'e akka jechuun ayyaanii sun uummatii bakka tokkotti walitti bahee hin kabajamne akka godhametu dubbatama. Kaan ammoo Tigraahii irraa eegii deemnu warri mootummaa Abiyyi deeggaranii kan akka Simret paartii ofiin jedhu paartiin kun durii Hiwwahat wajjin turte Geetaachoo Raddaa faattuu hoogganaa, Kindayyaa faattuu hoogganaa, Tsaadiqaa faattuu hoogganaa.
mootummaan federaalii akka malee obsa akka guddaa godhatee fi amma warra Tigraahii ka jechuun waraan barbaadanii kana adabsiisuu akka inni qabu waan akkasii dubbachaa jiranii. Kan ammoo Geetaachoo Raddaallee karaa miidiyaa hawaasaatiin afaan Ingiliishiitiif afaan adda addaa Tigirinyaallee Amaariffaallee barreessaa jira warri kaalleen dubbachaa jiranii. Garii waraanaan malee sodaan hin jirte jechuudha. Gara biraatiin dargaggoonni hedduun gara naannoo Tigraay irra baqatanii akka jiranittu jiranii sababa waraana jibbaniif gara naannoo Amaaraa naannoo Affaariilleetti akka baqachaa jiran ka mul'atu. Gara biraatiin immoo dargaggoonni Finfinnee baqatanii akka Tigraay hamma guddoo akka rakkatanii rakkoo keessa akka jiranii gargaarsa akka dhabanii dubbatama. Barattoonni yuunivarsiitii Tigraahii kan naannoo adda addaa keessa baratanii Tigraayitti deebi'uun feene sababa waraanaa fi Hewwahaati yookaan ammoo warri TPLF nu qabee nu fayyadamuu danda'a jedhu irraa kan ka'e akka hin deemnes dubbatama. Ka Tigraahii asumattuu gabaabsinee gara mata duree biratti dabarruuti. Naannoo Amaaraa keessatti faannoon mootummaa wajjin bakka addaatti lolaa yookaan walitti bu'iinsa akka inni jirutti dubbatama. Keessattuu godina Goojjamii lachuu fi akkanuma godina Walloo Kaabaa keessatti walitti bu'iinsi guddaatu deemaa jira. Walitti bu'iinsi kun ammallee waggaa 3 ol deemee jira. Miidhaa guddaa akka dhaqqabsaa jirutti dubbatama. Gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmedii Bahar Daarittu miidiyaa Amaaraa sanii fi yaada dhiyeessee ture jechuun AMCO Amaaraa Miidiyaa Corporation miidiyaa jedhamu Corporation miidiyaa Amaaraatii fi interview kennee ture. Uummatni Amaaraa akkas bira dhaabbatu waan gaafatu fakkaata. Karaa sunittu jira jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti faannoon mootummaan wal dhabaa jira. Oromiyaa keessallee ammoo faannoon hokkara hedduu uumaa jira. Miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira uummata nagaa irrattu keessattuu godinaalee Wallaggaa godina akka Horroo Guduruutii fi Wallagga Bahaallee godina Arsiillee keessatti miidhaa guddaa faannoon akka dhaqqabsaa jirutu dubbatama jira. Humni faannoo ka godina Horroo Guduruutii fi godina Wallagga Bahaa keessatti miidhaa uummata Oromoo fayyaaleeyyii nagaa irratti dhaqqabsee humni kunini faannoo jechuun Wallaggaatii fi Bizaamoo ofiin akka jedhutu kanaan dura ibsamaa ture. Amma maqaa geeddarannee faannoo Aayishaa Sayyid nam jedhamuun moggaafamee jedhanii. Aayishaa Sayyidii kun jechuun akka warra dubbatutti nama Amaaraa intala Amaaraa tokko. Intalli kun jechuun Wallagga keessatti ijjeefamtee yeroo ijjeefamtu waywaataa turte warra ishee ijjeessu. Warra ishee ijjeessu kun jechuun akka isaan dubbatanitti warra humna Oromoo ta'uu qaba yookaan akkasi. Yeroo ijjeessu fedhan sun lakki sana ijjeessaa jettee kakatteedhanii wallaahi lamuu Amaaraa hin tahuu jettee kakattee jedhanii sheekoo gos kana uumanii. Wanni kun ammoo kitaaba fiilmillee keessatti bara duguuggaa sanyii Ruwaandaa sanii namni tutsii tokko intalli tutsii tokkoni warra Huutuu ka ishee ijjeessu dhufuttu milishoota suniin na baasa lubbuu na baasa na dandamadha lamuu tutsiin ta'uu jettee kadhattee ka jedhu suni oduma gosa sunii fidanii gara Amaaraa kanallee itti fidanii oduun sheekkoon yookaan ammoo dhartii isaanumaan suniin fakkeessan isaanumaan sun amma dhugaallee godhatanii maqaa suniin ajaja waraanaa dhaabbatanii tarkaanfii kana ajaja waraanaa sunitti fudhatee yookaan ammoo humna jechuun Aayishaa Sayyidii ofiin jedhu kanattu fudhatee biltsiginnaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsine milishoota biltsiginnaa fi ka Oromiyaa hedduu irratti miidhaa dhaqqabsine jedhanii karaa miidiyaa warraatiin akka malee akka injifannoo guddaa tokko dubbataa turanii. Humni faannoo Wallaggaa fi Bizaamoo ofiin jedhu yookaan ammoo Aayishaa Sayyidii ofiin jedhu kun ammoo humna faannoo odoo hin taane humna mootummaan Abiy Ahmedii biltsiginnaa gurmeesse jechuudhaan Jawaar Mohammad falmii guddaa kaasaa jira. Jawaar Mohammad akka jedhutti humni kun yeroo ammaan tana uummata Oromoo uummata nagaa qofa fixa. Oromoof Amaaraa akka walii hin gallee humna kana humna tikaa ka biltsiginnaattu ijaaree jira. Kun ammoo kanaan dura humna Faqqadaa Abdiisaa jedhamu ka ABO ofiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ABO Jaalmarroon hogganu sun jibbisiisuu fi shaneen badii akkas goote maaliin akkas goote mootummaa waan akkasii uumuu fi gamtaa ABO waraana ABO kan tokkummaa dhabsiisuu fi jibbamsiisuu fi humna Faqqadaa Abdiisaa ijaaree Faqqadaa Abdiisaa kun ammoo ummata nagayaa fixaa ture keessattuu Amaaraa ijjeesaa ture yeroo sanittu Amaaraa kan ijjeessuu fi ummata Amaaraa
kunoo abaawot san ijjeessaa jira waraan bilisummaa oromoo san ijjeessaa jira waraanii kun ammoo warra Tigraahii junta wajjin dhaabbachaa jira kanaafuu isin ammoo wajjin dhaabbadha an war kanaan lolaa jira anattu isin eegaa anattu isin ittisa waan jedhu ololaa gosa suni oofee mootummaanii deeggarsa amaaraa ittiin argatee jira dubbatee jira. Faqqada Abdiisaa kun jechuun waan kanaan wal fakkaatu Washington Post gaazexaan Ameerikaa tokkollee ni qabatee bahee jira. Jawaar akka yeroo faqqada Abdiisaa kun gaafa araara waraana bilisummaa oromootiif mootummaa walitti araarsinu riphee lolaa abaawoo akka ture harka kennatee mootummaa biraatti dhufee araara akka galee dubbate garuu mootummaan gara humna tikattuu geeddaree ajaja kennee fi ajjecha uummata nagaa suni akka geggeessee dubbata. Faqqada Abdiisaa nama akkasii jedhee dubbatee jira. Faannoo Wallaggaatiif Bizaamoo yookaan ammoo Aayishaa Sayidiif hin jedhu kun warri kunneen akkuma Faqqada Abdiisaa kana jedhee Jawaar Mohammadii addeessee dubbatee jira. Miidiyaa adda addaa gubbaattuu bahee Riyootii haa ta'uutii kaan ammoo karaa miidiyaa hawaasaa rogeessa Tewoodiroos hawaasaa gurbaaf hin jirtu hawaasaa achillee dhufee dubbatee jira. Miidiyaa biraallee irratti Jawaar waan kana dubbatee jira. Waan kan yoo dubbatu warra amaaraa birattu akka malee dallansuu akka uummati dubbata hoogganaan yookaan dubbii himaan warra faannoo Asirees Maaree Jawaar kan irratti odeeffannoo hin qabu odeeffannoo hin beeku odeeffannoo dogongoraa dhiyeessi jechuudhani faannoon uummata nagaa ijjeessa suniin uummata nagaa irra miidhaa dhaqqabsuun faannoo amaaraa ka amaarii gurmeesse hooggansiisaa akka ta'etti dubbata. Jawaar Mohammadii waan zammanee waan Asirees Maaree jedhu sanii hin fudhadhuu jedhe jira. Yoo ka dhugumaan warri ka hoogganu taate waan ammaan tan ta'e ajjeechaa hedduu tarreessuni itti gaafatamummaa ajjeechaa uummata nagaa kanaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu qabdan ajjeechaa kanaa fi jedhe dubbata jira. Asirees Maaree waan ni jedhe hooggansi faannoo kabira zammanee kaasefaati ni mirkaneessu moo hin mirkaneessunillee beekuu feenaa waan jedhu Jawaar dubbatee jira. Jawaar kan irratti qormaata guddaa godhe qormaata godhe kanaani gamtaan faannoo kunini humni faannoo kunini ka Wallaggaa keessatti dhaabbate jedhu mootummaan akka hundeesse mirkaneeffadhe jira. Kana gaafa manhidhaallee jirullee manhidhaatillee bahillee dubattu akkasittu mirkaneeffadhe jira jedhee dubbatee jira. Jawaar gubbaatti sababa kanarraa kan ka'e duulii guddaan karaa warra Habashaatiin irratti banamee jira. Akkasitti deeggartoota faannoo warri ofiin jedhani kanaan durallee Jawaar Mohammadii badii guddaa dhaqqabsee amaarii akka inni miidhamu marfame jechuudhani yookaan ammoo mancaa jedhee Jawaar Mohammad akkasii uummata walitti buusee amaaraa badii dhaqqabe kan cufafu Abiy Ahmed kan gootu dhufee itti gaafatamaan isa ammallee mootummaa Abiy Ahmedii dandamachuu fedha. Mootummaa Abiy Ahmedii kana Abiy Ahmedii jibbaaf jecha mootummaa ofirratti hin diiguu jedhee dubbatee jira jedhanii lolli guddaan yookaan waraanii guddaan Jawaar Mohammad irrattu banamee jira. Inni ammoo ejjannoon kun ejjannoo qormaatanii yookaan ejjannoo xiinxalaa irratti hundaa'ee qormaata fi wantoota ragaa laf jiran dhugaa laf jiran irratti hundaa'e malee malaan yookaan ammoo seetii waan godhee miti. Kanaafuu faannoo warri ofiin jedhu ka Wallaggaa keessa socho'u jedhanii humna biltsiginnaati. Humni biltsiginnaa kunin ajjeechaa kanaa fi itti gaafatamaa ta'uu akka qabanii dubbate. Wanni isaan kan godhanii fi uummata Oromootiif uummata Amaaraa akka walii hin galle akka barbaadu Jawaar dubbatee jira. Warri Tigraay illee namoo Jawaaritti guddoo aaree jira. Wanni inni dubbate kun inni Abiy Ahmedii dandamachuu fi gamtaa ammaan tan dhaabbate ka Abiy Ahmedii garagalchuuf yookaan aangoo irraa kaasuu fi dhaabbate ka Tsimdoo jedhamu yookaan ammoo Cimdii jedhamu kana warri kana mogolee jala fuudhuuf miil jala fuudhuuf dhabamsiisuuf Jawaar Mohammad waan kan godhaa jira. Kanaafuu Jawaar ergamsa mootummaa Abiy Ahmedii qaba. Jawaar Mohammadii mootummaa biltsiginnaa dandamachuu barbaada. Inni akka isattuu biltsiginnaan Oromoo wajjin dhaadii u'uun warri san ittiin jedhanii gaariidha rakkoo hin qabani. Abiyyi qofa mataa qofattu rakkoo Abiyyi irra buusna sirnicha immoo itti fufsiifna waan jedhu Jawaar aangoo Oromootiif dhaabbate. Aangoo ofiitiif dhaabbate waan jedhani waan gossuni irratti dubbatanii duula guddaa Jawaar Mohammadii irratti banaa jirani. Jawaar Mohammadii ajjecha Tigraay gubbaattuu geggeeffame jenosaayidii dabalatee hundisaaf iyyuu bu'uurii isaa jechuudhaan waan inni kan nu godhallee hin daganne jechuun aktivistoonni Tigraay gariin miidiyaan isaaniillee akkasittu akka dubbatee akka haasawaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo odeeffannoon isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufatu jira. Kana eegii jenneen dubbatti gara
Itoophiyaa fi Suudaaniitti adeemnuti daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti waraanii Suudaaniitii fi riphee loltoonni mootummaa Suudaan garagalchuu barbaadanii wal lolaa akka jiranii wal lolaa akka turanillee gabaafamee jira. Lolli sun ammaan tana humni saffisaan yookaan ammoo humni isaanii Mahamad Hamdaan Dagaaloo gara daangaa Itoophiyaa kana olaantummaa argatee lafa akka qaqqabatee dubbatamee jira. Mootummaan Suudaanii ka Al-Burhaan ammoo gara Kordofaaniitii fi Daarfuuriitiin ammoo lafa gadhiisisaa akka jiru humni isaa cimsaa jabeessaa akka jiruttu gabaafamee jira. Kanaan wal qabatee waraanni Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru yookaan hin dhaabban taate Ameerikaalleen humnoonni biraa Suudaan irratti qoqqobbii dabarsuu akka danda'amu dubbatamaa jira. Waraana Suudaanii keessa gaggeeffamaa jiru kan keessatti mootummootaa fi warri qaamni mootummoota hin taane hedduun harki galfatee akka balaa guddaa uumaa jiru gabaafamee ture. Harki galfachuun biitii adda durummaan himatamtu tokko inni Imaaraatii Arabaa. Imaaraatiin Arabaa immoo garee sarbamiinsa mirgoota ilmaan namaa hedduu gaggeessee ka Hamdaan Dagaaloo hurrisa sun deeggarti jechuudhaan himatamti. Suudaaniin ammoo gargaaruun Saawud Arabiyaa fi Misiriitu himatama. Warri fagoo hedduun ammoo harka keessa akka galfate dubbatama. Imaaraatii gargaaruun ammoo Imaaraatii fi nama tahee ka hojjetuuf Imaaraatii fi ergama tahee ka argate Abiy Ahmed jechuun Abiy Ahmed Itoophiyaallee waraan hin barbaanne keessa galchee waraan keessa gara daangaa Itoophiyaa fide jedhamee himatamaa ture. Waraanii Imaaraatii hedduun meeshaan waraanaa karaa Suudaaniitiin dhufu karaa Bosaasaatiin dhufu karaa Barbaraa Somaaliitiin dhufu hedduun isa karaa Itoophiyaa keessa darbee Benishaangul Gumzii akka jiru kaampillee akka achi qaban dubbatama. Dirooniin Suudaanii haleelu Itoophiyaa irra kaallee waan jedhamu dubbatama jira. Itoophiyaan waraan kanallee keessa akka seentee jirtu dubbatama. Humnoota mootummaatiin alatti ammoo humnoonni mootummaa hin taanelleen waan kan keessa akka seenanii dubbatama. Sun keessa tokko adda bilisummaa uummata Tigraahii Heewwahaati Shirarinatu jechuun lola mootummaa wajjin gaggeesse karaa Suudaaniillee keessatti lola hedduu akka garee Al-Burhaanii deeggaruun Hamdaan Dagaaloo wajjin godhetti dubbatama. Ijoolleen xixiqqoon Heewwahaatii gara waraanatti bobbaas jedhamanillee gariin isaanii booji'amanii qabamanii akka jiran dubbatama. Karaa Suudaaniitiin wanni jira kana gara Eertiraatiin ammoo Eertiraan warra Tsimdoo jedhamu kana deeggartii jedhamee warri Tsimdoo kun ammoo Abiy Ahmed aangoorraa kaasuu fi Eertiraan mataan isii ammoo rakkoo guddoo keessa akka jirtutti dubbatama. Yeroo ammaan tana dinagdeen Eertiraa akka malee akka laamishaahee Eertiraan waraana kana keessa yoo seentee yoo Tsimdoo baananillee gargaartu mootummaan Abiy Ahmed ji'oogiraafii waraanaa gara Eertiraa babal'isuu akka danda'utu dubbatamaa jira. Warri Tsimdoo waraanii bakka kamiyyuu irra jalqabuu danda'a. Gamtaa waan qabnuuf qarqara Finfinnee, qarqara Bahar Daar, Dabra Birhaan, Kombolcha yookaan ammoo Maqalee ta'uu danda'a. Yookaan Affarii, Benishaangul Gumuz bakkuma kamirraa Gambeelarra dhowuu danda'a jechuudhaani ji'oogiraafii waraanaa akka bal'isuu danda'anii fi Abiy Ahmed aangoo irra buusuu akka fedhan dubbatanii gara biraatiin ammoo Jeneraal Baacaa Dabalee ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Naayiroobii har'a guyyaa aangoo isaa fixatee odoo jechaa jirru. Aangoo isaa fixatee gara Finfinnee gaddabee mootummaan muudama biraa kennuuf hin oolu waan jedhamullee gabaafamaa jira. Akka inni jedhutti yoo waraanni kun ka jalqabu taanaan Eertiraan waraan keessuuf galchitee jirti. Heewwahaati faannoo gargaarti. Gara biraallee gargaaraa jirti. Kanaafuu mootummaan Abiy Ahmed kallattiin diinaa yookaan nyaaphaa jedhee gamtaa yaadu yookaan garee yaadu kamirratti xiyyeeffachuu danda'a. Kanaafuu daangaan waraan kanaa eessa akka tahee hin beekamu. Haleellaa kana jechuun Suudaan tahee jechuun Asmaraa tahee Asab tahee bakki kamuu nurraa hin oolu bakka hedduu dhahuu dandeenyu waan jedhuun dhaadatee ture. Haala sunitti deema. Mootummaan Isaayyaas ammoo Abiy Ahmed balbal galaanaa fudhadhaa Asab deeffadha akka jedhu sunis ilaalchisee ibsa hedduu kennaa jira. Sodaallee waan sodaa hedduu qabu fakkaata. Gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed dadhabaadha laafadha qoqoodnee jirra. Gamtaa kana ijaarree warra faannoo Tsimdoo kanaan kuffisuu dandeenyu waan jedhanii waan akkasillee waan yaadan fakkaata. Gara biraatiin ammoo Eertiraallee jechuun wanni ammaan tan deemaa jiru humnoonni gosaa fedhii qabanii Imaaraatii Arabaa, Saawud Arabiyaa, Chaayinaa, Raashiyaan galaan diimaa gubbaatti wanni addunyaa gubbaatti deemaa jiru kun cuftin iyyuu ji'oopolitiksiin amma jirtu walitti bu'iinsa galaana diimaa kana bifa jijjiiruu akka danda'u ka dubbatan jechuudha. Kan eegee jenneen dubattu amma gara oduu marii biyyaalessaa
Itoophiyaan mari'achaa turte Itoophiyaan mo'atte ka jedhu har'a mariin sun xumurame yookaan ammoo goolabame. Mariin kun guyyaa 41 fi geggeeffame garee haga 4,000 nama 4,000 duratti hirmaate. Warri kun gareelee adda addaa qoodamanii ajandaalee dhiyaatanii hedduu irratti wal mari'atanii ajanda 8tu dhiyaatee jedhame. Ajanda 8 dhiyaatan keessa ajanda 7 irrattu walii galtee irra dhaqqabanii yookaan walii hubatanii walii galanii yaadii isaanii ka dhiyaate ka gorsaa kunini gara mootummaatti dhiyeeffamee jedhamee dubbatamee jira. Wanni isaan dhiyeessanii yaada gorsaati malee murtoo miti. Yaadii gorsaa kun gara mootummaatti dhiyaatee jedhamee dubbatamee jira. Ajandaalee 8 ka dhiyaate keessa ajandaan tokko akka malee falmii guddaa uume ajandaa Finfinneeti. Bulchiinsi Finfinnee bifa akkamii qabaachuu qaba yookaan Finfinnee maal ta'uu qabdi? Hariiroon Finfinneetii fi Oromiyaa jidduu jiraachuu qabu maali? Keeyyatii 49 muraan 5 ka heeraa ka Itoophiyaa fedhiin addaa yookaan ammoo faayidaan addaa Oromiyaa akkamitti hiikamuu qaba jedhu falmii guddaa akka kaasettuu dubbatama. Filannoo 3tu dhiyaatee jira. Ka Finfinnee tokkini Finfinneen bulchiinsuuf danda'e ta'uu qabdi moo Finfinneen mootummaa federaalaa jala buluu qabdi moo Finfinneen Oromiyaa jala buluu qabdi ka jedhamu. Dhuma irratti yaadii Finfinneen ofiin of bulchuu qabdi jedhamulleen yaadi sulleen hin taane Finfinnee Oromiyaa jala buluu qabdi jedhamullee yaadi sulleen hin taane yaadi tahee jedhamee ammoo gabaafamaa jiru akka marii kan gubbaattu odeeffamettu yaadi tahee jedhame tokko Finfinneen mootummaa federaalii jalattuu akka hoogganamtu ummatii Finfinnee mirga ofiinii of bulchuu akka qabu bakka bu'aa isaa ka paarlaamallee ka bulchiinsa magaalaa Finfinneellee filachuu akka danda'utu dubbatamee jira. Finfinneen jechuun teessoo teessoo mootummaa federaalii takka itti fuftu teessoo bulchiinsa mootummaa federaalii takka itti fuftuu fi Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa akka taatu kaan ammoo Finfinneen bulchiinsa magaalaa guddittii Oromiyaa taatee akka itti fuftu keeyyatii 49 muraan 5 ka heeraa faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedhamu sun faayidaa waloo jedhamee akka hiikamu irratti walii galame jedhame. Bal'inni waan kana ammoo seeraan ni bayaa jedhamee dubbatamee jira. Afaan Finfinnee ka hojii afaan 5 afaan mootummaa federaalii akka ta'uutu dubbatama. Afaan 5 afaan hojii mootummaa federaalii akka ta'u. Afaan hojii mootummaa federaalii akka ta'u murtaa'e. Afaan hojii bulchiinsa magaalaa Finfinnee latan. Afaan 5 kunini afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Tigirinyaatii fi afaan Affarii akka tahettu dubbatamee jira. Kuna yoom hojiirra oolaa wanni gorsii kenname kun jechuun hedduun isaanii heera biyyallee waan jijjiiruu danda'u yaadi dhiyaate yoomittuu gara suniitu deemee heerii biyyaa jijjiirame wanni kun hojiirra oolaa ka jedhu laaluu deemna. Akka hundaafuu Itoophiyaan mari'atte ka jedhu sunirra goolabamee dhaamsa yookaan ergaa pirezidaantii biyya suni Taayyee Asqasillaasee dabarseen cufamee keessumoonni gurguddoon achi gubbaattu argaman jira. Sun keessa jaarsii araaraa gamtaa Afrikaa ka waraana Tigraahii Piriitooriyaattu dhaabsisuu danda'e. Pirezidaantiin Nigeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo akka turanii pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaataalleen achi gubbaattu argamanii haasallee akka godhaniittu dubbatama. Kan irrattu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruun haasaa godhee jira. Haasaan inni godhe sun inni warra Oromoo biraatti gammachuu uumee jira. Warra biraa irratti ammoo dallansuu uumee jira. Waan inni jedhee dubbate kana Oromiyaa dhaadhessee Oromiyaa faarsee dubbate. Uhuruun haasaa fuula hedduu ka dhiyeeffate keessattuu Oromiyaan jedhe handhuurri Oromiyaa bakka Itoophiyaan itti wal geechuu yookaan itti wal qunnamtuu jedhee dubbatee jira. Handhuurri kunin biyyittii Oromoo bal'oo fi uummatii Oromoo bal'aan beekamtii argachuu qabu akka hin arganne dubbate. Yeroo hedduu fi Afrikaa fi bulchiinsi barbaachisa hoggansii barbaachisu bakka biraarraa dhufuu qaba jedhamee yaadamaa ture. Garuu Oromoo fi Oromiyaan waan bira nu barsiisanii yookaan nu garsiisanii Oromoon qaroomina guddaa sirna gadaa ka hoggansaa qaba jechuudhanii sirna hoggansa gadaatii fi Oromiyaa fi Oromummaa dhaadhessee ol kaasee achi gubbaatti dubbatee jira. Kun warra Oromoo yoo gammachiisu warra biraa ammoo ka waan Oromoo dhagahuu jibbanii dallansiisee jira jechuudha.
Wanni biraa immoo seera bahullee baatullee keessatti wanni deemaa jiru gaafileen ajandaan marii kun cuftinuyyuu kaka'e ajandaan saddeetanii kun akkamiin hojiirra oola akkamittuu murteeffamee waan jedhamullee dubbatamee jira. Mariin kun inni rakkoo Itoophiyaa akka malee fura barbaachisaa jedhanii warri mootummaa dhadheessaa jiranii warri biraa immoo lakkii wanni kun waan tokkollee hin furu mariin jalqabaattu yeroo isaa ka eeggate miti mariin kun inni ajandaalee sila barbaachisan irrattuu hin mari'atamne mariin kun qaama irratti argamuu qabu qaamni irratti argamuu qabu cufti irratti hin argamne naannoon garii waraan keessa jirti humnoonni gurguddoon garii ka siyaasaa ka akka baa'otii fi ka baa'oo keessatti hin hirmaanne mariin kun aangoo abiyyi dheeressuu fi ka kurfaa fi ajandaalee isatti boca kennee fi jedhanii qaamii balaaleffatanii turani keessattuu dhimma Oromootii fi Oromiyaa Finfinnee wal qabatee mootummaan dhimma ajandaa Oromoo ka Oromoo murteeffachuu qabu dabarsee humna biraate alagaaf kennuu hin qabu jechuuni warri balaaleffatanii jira aangoo kan eessa argate mootummaan aangoo kamiin mariin kun gaggeeffamu godhe bakki bu'ummaan warri waan kan gubbaattuu hirmaatee murteesse kunin akkamiin Oromii biraa alagaan dhufee Oromiyaa irratti murteessa aangoo sun akkamiin argatanii waan jedhullee kaasanii jiranii gara mootummaatiin ammoo aadaa waraanaa keessaa baanii marii kan gaggeessuu danda'uun kennini injifannoo akka malee guddaati sagalee rasaasaa qofa dhagamaa ture amma immoo falmii sagalee rasaasaa malee rakkoo Itoophiyaa furachuun Itoophiyaan akka mo'attee yookaan injifattee agarsiisaa waan jedhame jechuudhani guyyaa boqonnaa addaa guyyaa Itoophiyaan akka haarawaa dhalatte jechuudhani waan kana akkasittuu ibsanii akkasitti dubbachaa jiranii wanni jiru karaa kanaan kan fakkaata haa jennuuti. Akkuma daaf rakkoon Itoophiyaa walxaxuudha. Mariin kun jechuun jalqabaa fi rakkoolee waan gaggarii furuu dandeetti malee rakkoo Itoophiyaa walxaxaa mariin haaliin itti qindaa'elleen haaliin itti gaggeeffamellee rakkoolee akka waan furullee hin fakkaatu ammoo mari'ataa maraataa hin qabu mari'atan alaa galanii waan jedhuun waan suni tuu fakkaata dhimma kanaan walitti qabate ammaa fi mootummaan Abiy Ahmedii waan gaggarii warra sanillee gammachiisuu fi gaafii Oromoollee waan gaggarii jechuun deebisuullee baatu fanjii irra hin ejjennee baalaansi godhee yaada falmisiisaa mirga bitaa lachuu qabatee jidduu deemuu fi waan carraaqe fakkaata. Kanaafuu mootummaan balaa jechuun marii yeroo isaan eeggannee uumuu danda'u ammaaf waan dandamatu fakkaata warri bilchiginnaa baggammaddan bilchiginnaan Oromiyaa jechaa jirti haa ta'uti malee wanni baggammaddan jechuusullee guddoon hin jirtu haga wanni kun gara hojiittu jijjiiramee Finfinneen dhugumaanuu magaalaa guddoo Oromiyaa taati federaaliif ammoo teessoo bulchiinsaa qoftaati malee magaalaa guddoo federaalii hin taatu federaaliin magaaliin qabullee warri jedhachaa jiranitti jirani sun akkasumaan dhugumaan hojiirra oolaamoo faayidaan addaa ka jedhamu sun faayidaan waloo sun maal ta'uu danda'a Oromoonni Finfinnee irraa mirga isiin qabdu maalii ka jedhu sun akkamitti hojiirra oolaa jedhamee akka mul'atu keera keessattuu ammoo Oromiyaan ka Finfinneen ka Oromiyaati yookaan magaalaa guddoo Oromiyaati jedhamee wanni sun heera keessatti barreeffamuun isaa waan akka malee jaba ta'uu danda'u. Kaan ammoo ayyaani irreechalleen ayyaana biyyaalessa tahee akka beekamtii argatu akka galmaahuu irratti walii galamee jira jedhamee dubbatamee jira kun cuftinuyyuu waan gaariillee hin qaqqaba dogongorillee hin jiraatullee haalii mootummaan ammaan ta'u waan kan qabatetti hin deemuu qabu wal dhabiinsa hambisuun jechuun haga ta'etti gareelee adda addaa mufachiisuu dhabuun warri Amaaraallee Itoophiyaallee akka waa argatan akka fakkaatu Oromooleen ammoo akka waa argattu akka fakkaatu waan akkasii goggodhanii hunda gammachiisuun duratti deemuu fi cacarraaqamaa waan jiru fakkaata. Gara biraatiin ammoo warri garii mootummaan Abiy Ahmedii Amaaraa akka malee mufachiisaa jira ka jalqabaa gamtaa Afrikaatiin araarii Piriitooriyaa suniin mallatteeffamuun Amaaraa wajjin wal dhabee uummati Amaaraa harki walakkaan harka mootummaa Abiy Ahmediitii bahe amma ammoo marii biyyaalessaa maqaa jedhuuni dhimma Finfinneetiin wal qabatee deeggarsi Amaaraa haginni qabsulleen harka bahee jira. Amaaraa fi Abiy Ahmedii diddaa garaa jedhanii waan gosoonni dubbachaa jiranii gaafilee warraa hedduu deebiseefii jira ajandaa alaaballee ajandaa bibbiraa kenneefii jira deebiseefii jira kanaafuu Abiy Ahmedii Amaaraallee hin gammachiisnellee mufachiisnellee warni hoggansii Amaaraa jedhamu ka pirezidaantiin naannoo Amaaraa faatii Araggaa Kebbedee marii gubbaattuu jedhee Finfinneen yoo magaalaa Oromiyaa guddoo tahuu qabdi yookaan bulchiinsi magaalaa Oromiyaa Finfinnee tahuu qabadhanii hoggantoonni naannolee biraa dubbannaan jechuun hin fudhannu yoo Finfinneen
magaalaa Oromiyaa hin taane jeequmsatti waan biyyittii diigamtii jennaan haa diigamtuu jedhee jedhanii warri naannoo Amaaraa aktivistoonni gaggaree barreessan sun kun hundinuu diraamaa biyyiin goosisee warri jedhutu jira sun keessa namni waan akkasii jedhee keessa tokko Jawaar Mohammaditi akteriin jiru Jawaar Mohammad akka jedhutti Abiy Ahmediti ka diraamallee barreesse taatotallee ka filatee isa ati kan jedhi ati sun jedhi ammoo Abiy jidduutti jaarsa araara uffakkeessa kanaafuu wanni Shimallis jedhee jedhame wanni pirezidaantiin yuunivarsiitii Finfinnee Oromoo bakka bu'ee akka Oromoo jedhee jedhame yookaan wanni pirezidaantiin naannoo Amaaraa jedhame yookaan wanni warri biralleen dubbatame iskiriptii barreeffama diraamaa ka Abiy Ahmedii isaa kennee sun taphatee waan jedhu Jawaarilleen jedhe warri biralleen ka yaada kana fudhatanii hedduutu jira jechuudha. Odoo jechaa jirru Jawaar Mohammadii karaa tiktaakitiin dhaamsa hedduu dabarsaa jira. Miidiyaa hedduu irra deemee dubbachaa jira. Karaa tiktaakitiin hordoftoota hedduu argatee jira. Jawaar gabbu'ee tiktaakii irra dhufee jedhanii warri biltsiginnaa busheessuuf yaalanillee haga ammaan tan namni akka isaa hordofamaa jiru tiktaakii gubbaa akka hin jirre keessattuu dhaamsa siyaasaa dabarfachuu bira darbee badii hamaamtu tahayaa jirtu ka biyya Saawud Arabiyaa keessattuu Oromoo miidhaa jirtu ajjeesaa jirtu sun waan sun saaxiluu waan san caccabsuuni yakkamtoota akka seeraaf dhiyaatanii godhuu gubbaatti Jawaar Mohammad waan ajaa'iba godhi jechuudhaani akka malee dinqisiifamaa jira. Wanni Saawud Arabiyaa keessatti waan akka malee hamtuu waan akka malee fokkattuu waan haasa'ulleen laalulleen dhagaulleen nam jibbisiisu Oromoo akkas goote jedhame yeroo ammaan tana waan akka malee hamtuuti waan kan mootummaallee wamaa hin goone ka gareen tokkolleen abbootiin amantiilleen waa godhuu dadhaban Jawaar Mohammad tokkichi jijjiiree jira. Jawaar Mohammad dhageettiin isaa ammaan tana akka malee guddoo jedhamee dubbatamaa jira. Kun jechuun Jawaar Mohammad biltsiginnaallee Jawaar Mohammadii cimdoo warra Amaaraallee warra Tigreellee iyyisaa akka inni jiru waanum sun ka agarsiisa jechuudha. Sagantaan keenya ka hardhaa yaadiin isan biraan gahe kana fakkaata.